Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa. Akkuma beekamu guyyaa har'aa manni maree ministeerotaa dhimmoota garaa garaa irratti mari'achuudhaan murtii dabarsee jira. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 50ffaa isaa gaggeessuudhaan dhimmoota garaa garaa irratti mari'achuudhaan murtee kennee jira jechuudha. Isaan keessaa egaa tokko manni marichaa jalqaba irratti kan mari'ate tarsimoo diijitaala Itoophiyaa 2030 irratti yoo ta'u, isa keessattis tarsimichi lammiileedhaa fi carraa haaraa uumuu fi dandeettii teekinooloojii guddisuu fi misooma babal'isuu yoo ta'u, guddina dinagdee saffisiisuudhaa fi tattaaffii taasifamudha jechuudha. Innis karaa milkaa'aa ta'een akka raawwatamuuf kan yaadamedha. Lammaffaa manni marichaa kan inni irratti mari'ate waliigaltee deeggarsa faayinaansii waldaalee misooma idil addunyaa lama waliin mallatteeffame irrattis mari'atee jira. Isa keessattis waliigaltee jalqabaa sagantaa jijjiirama inerjii qulqulluu fi itti fufiinsa qabu saffisiisuun raawwachuudhaa fi SDR miliyoona 294 fi 900 yoo ta'u, yeroo haara galfannaa waggoota 6 fi waggoota 38 keessatti kaffalamee kan xumuramu ta'uusaa mana maree kanarratti mari'atamee jira jechuudha. Dabalataanis waliigaltee liqii ce'umsaa fi ogummaa baha Afrikaa fi piroojeektii tokkummaa naannawaa raawwachuuf kan oolu SDR miliyoona 20 yeroo ta'u, SDR miliyoona 20 yeroo haara galfannaa waggaa 6 fi waggoota 31 keessatti kaffalamee kan xumuramu yoo ta'u, innis kaffaltii tajaajila dhalarraa bilisaa ta'ee gatii tajaajilaa qofa persentii 0.75 kan dabalatu kan ta'udha jechuudha. Waliigalteen liqii lamaan kun bulchiinsa liqa Itoophiyaa waliin kan wal simu ta'uu mirkaneessuudhaan manni maree bakka bu'oota uummataaf akka qajeelfamu murteessee jira. Sadaffaan immoo manni marichaa wixinee labsii kaffaltii tajaajila adda addaa abbaan taayitaa eegumsa naannoo fi tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaa kaffalchiisuun murteessu ba'e irrattis mari'atee jira. Innis dhaabbileen kanneen tajaajila kennuuf baasii baasan of danda'uun galii isaanii guddisuuf tajaajila qulqullina qabuu fi itti quufinsa tajaajilamtootaa guddisuun tilmaamni kaffaltii madamtoota gitu qophaa'e. Manni marichaas wixinee dambiiwwan kanneen irratti mari'achuudhaan hojiirra ooluusaa sagalee guutuudhaan mirkaneessee jira jechuudha. Inni arfaffaan immoo manni marichaa itti fufuun kan mari'ate waliigalteewwan galame 4 irratti yoo ta'u, mootummaa Rippaabilika Uummata Chaayinaa waliin dhimmoota yakka irratti tumsa seeraa waloo taasisuun mallatteeffame irratti. Waliigalteewwan lamaan biroon immoo mootummaa Rippaabilika Uummata Chaayinaa fi mootummaa Biraazil waliin kanneen itti murtaa'e dabarsanii kennuu fi taasifamedha. Kan biroon mootummaa Rippaabilika Afrikaa Kibbaa waliin waliigaltee dabarsanii kennuu irratti. Manni marichaas waliigalteewwan kunneen yoo ragga'anii Itoophiyaan biyyoota kunneen waliin yakkoota ittisuudhaa fi hammattoo seera gamlame irratti hundaa'e uumuuf kan dandeessisu ta'uu hubachiisuudhaan wixineen labsii kunneen mana maree bakka bu'oota uummataaf akka qajeelfamus murtaa'ee jira. Shanaffaan manni marichaa wixinee dambii mallattoo elektirooniksii irratti mari'ateera. Innis labsii mallattoo elektirooniksii lakkoofsa 1072 muraa 2010 guutummaatti hojiirra oolchuuf sirnoota barbaachisan labsii fi bu'uura labsii mallattoo elektirooniksii fooyya'ee lakkoofsa 1358/2017 haala itti gaafatamaa fi yeroo iftoomina qabuun dambicha irratti bal'inaan mari'achuun guyyaa gaazexaa Nagaarit irratti maxxanfamee ba'e eegalee akka hojiirra oolu sagalee guutuun murteessee jira. Dhumarrattis manni marichaa dambiiwwan mana maree ministeerota immigireeshinii lakkoofsa 414 muraa 1997 fooyyessuun dhiyaate irratti mari'ateera. Innis dhaabbatichi aangoo fi itti gaafatamummaa labsiin kennameef akka ba'atu dambichi kan qophaa'e yoo ta'u, manni marichaa dambicha irratti bal'inaan mari'atee jira. Kanaaf innis guyyaa gaazexaa Nagaarit irratti maxxanfame irraa eegalee hojiirra akka oolu manni marichaa sagalee guutuudhaan mirkaneessee jira.